dhukkub kana ifirraa ittisuuf maal godhuu qabda? Ifirraa ittisuuf tarkaanfii fudhachuun murteessa. Yoo cufaa yookaan yeroo hundumaa waan shanan kan yaadadhu. Tokkeessoo harka. Harka yeroo yeroon saamunaaf bisaaniin sekendii 20 dhiqachuu. Harki ifiitiin funnaan ila yookaan ijaaf afaan ifii qaqqabachuu dhiisuu. Harki ifii irratti qufa'uu yookaan haxxifachuu dhiisanii ciqilee ifii irratti yookaan wayaa diqqootti gargaaramuu. Harki nam fuudhuu dhiisuu. Waan akka nami hedduun tuttuqu harki ifiitiin qaqqabachuu dhiisuu. Yoo qaqqaban dafanii dhiqachuu. Lammaffaa fuula. Fuula keessattuu afaan, funyaanii fi ija harkaan tuquu dhiisuu. Fuula odoo hin tuqin harka sirriitti dhiqachuu. Sadeessoo ciqilee. Harka ciqilee dacha irratti qufa'uu yookaan haxxifachuu. Afraffaa fagaachuu. Namarraa fagaachuu jechuun tarkaanfii 2 namarraa hiiqanii deemuu. Bikka namni hedduun walitti qabaman irraa fagaachuu. Shaneessoo haga danda'ametti mana fi turuu.